akkam jirtu maatii Abdii Akaadaamii ani barsiisaa Sanyii Daggafuun jedhama. Kanan isin barsiisu amma maatimaatiksii kutaa 12ffaati. Chapter 1 Sequence and Series. Part 1 Sequence. In today's part we will see meaning of sequence, Fibonacci and Mulatu sequence. Akkuma asirratti argaa jirtanii kan har'a barannu maalinni sequencing kun maali? Darbee immoo Fibonacci and Mulatu sequence. Isaan kanas sirriitti kan laallu ta'a jechuudha. Objective of the maalif barannaa waan kana maalif barannaa ka jedhuu fi by the end of this video you should be able to define the word sequence. Hiika sequence kana ni kennitu garaagarummaa Fibonacci fi Mulatu sirriitti addanii baastu jechuudha. Akkasumas immoo maal faayidaan isaa maali ka jedhu application isaa what is the real life application of Fibonacci and the Mulatu sequence ka jedhus waliin ni ilaalla jechuudha. So sequence ka jedhu mee activity 1.1 kitaaba keessan irra jiru kana mee waliin ilaallu. Activity 1.1 people went to plant trees in certain pattern in the green area of a community, like 20 plants in the first row, 34 plants in the second row, and 48 plants in the third row, and so on. How many trees people will plant in the fifth and the sixth row? Ila amma namoonni biqiloota kana tarreedhaan dhaabuu jedha. Tarree tokkoffaarraa biqiltuu 20 dhaabata. Tarree lammaffaarraa biqiltuu 34 dhaabata. Tarree sadaffaarraa biqiltuu 48 yoo dhaabate haaluma kanaa yoo itti fufe tarree shanaffaaf ja'affaarraa biqiltuu meeqatu dhaabata ka jedhutti ilaalla jechaadha. Amma kana ilaaluudhaaf tarree tokkoffaa kanarratti meeqa dhaabata jedha. Tarree tokkoffaarratti biqiltuu 20 dhaabata jedha. Tarree lammaffaarratti biqiltuu meeqa dhaabata jedha. Biqiltuu 34 dhaabata jedha. Tarree sadaffaarratti biqiltuu 48 dhaabata jedha. So akkasuma yoo itti fufe tarree shanaffaaf tarree ilamma garaagarummaan isa kanaaf isa kana jidduu jiru 14dha. 14 garaagarummaa kana jidduu ka jiru. Differensiin kana lamaan gidduu jiru isaan kana lamaan gidduu jiru meeqaan wal caala 14 wal caala jechaadha. Kan kanaa fi kana gidduu jirus meeqaan wal caala 14 wal caala jechaadha. 14 wal caala. So kan kanaaf kana gidduu jirus immoo meeqaan wal caaluu qaba jechaadha. Waan paaternii wal fakkaataan deemaa jira waan ta'eef asirratti 12 idaana jechaadha. Asirratti 14 idaana. 14 yoo idaane asirratti meeqa ta'a? Asirratti 48 as yoo dhufne 48 irratti 14 yoo idaane 12 tokkoon qaba 5 62 ta'a jechaadha. So kanaafu meeqaffaarratti arfaffaarratti biqiltuu tarree arfaffaa biqiltuu 62tu dhaabbata jechaadha. Biqiltuu 62 dhaabbata. Tarree shanaffaarratti kanarratti immoo meeqa daana 14 daana jechaadha. Meeqa ta'ee 62 irratti 14 76 ta'a jechuudha. 76tu dhaabbata. Asirratti immoo kun tarree meeqaffaadha? Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa tarree ja'affaarratti meeqat kanarratti 14 daana jechaadha. 14 yoo idaane 90 ta'a jechaadha. 90 ta'a. 90 ta'a. Kanaafuu kan nu gaafate tarree tokkoffaa meeqatu dhaabata jechaa jira. Tarreen tokkoffaani kun tarree tokkoffaadha 20, tarree lammaffaadha 34, kun immoo tarree sadaffaadha 48, kun immoo tarree arfaffaadha 62, kun immoo tarree shanaffaadha 76, kun immoo tarree ja'affaadha 90. Kanaafuu meeqa biqiltuu meeqatu dhaabbata jechuudha. Tarree shanaffaarra tarree shanaffaa kanarra yoo ilaaltanii ishee kanarra yoo ilaaltanii biqiltuu 76tu dhaabbata jechuudha. Tarree ja'affaa kanarra immoo biqiltuu
90tu dhaabbata jechuudha. Haalli kuniin maal nu agarsiisa? Wanti ta'e tokko akkaataa wal fakkaataan deemuu yoo deeme kan itti aanu sana argachuun hin danda'ama ka jedhu nu agarsiisa jechuudha. So isuma kanarraa find the next two term just by following the previous the pattern. Find the next term jedha. Mee ilaalaa mee haaluma inni jiruun itti fufnee isa lamaarraa barbaada jedha. Garaagarummaan kana lamaanii kanaa fi kana negatiiva 3dha. Ka kanaa fi ka kanaas meeqa? Negatiiva 3dha. Ka kanaa fi amma isa iddoo kanaa meeqa ta'uu qaba jechuudha? Negatiiva 3 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kanarraa negatiiva 3 hir'ataa deemaa jira lakkoofsonni kun. 50 irraa 3 47, 47 irraa 3 44, 44 irraa 3 41, 41 irraa 3 meeqa ta'a? 38 ta'a jechuudha. 38 ta'a. Ammas immoo 38 irraa 3 meeqa ta'a? 35 ta'a jechuudha. Kanaaf next two termii ittaanu kan lamaan barbaadaa waan jedheefi 38 fi 35 jennaa jechuudha. Asitti isa kan immoo yoo ilaaltanii garaagarummaan kanaa fi kana jidduu jiru 10dha. 10 jechuudha. Kana lamaan jidduu ka jiru 10dha. Kanaaf kana gidduus ka jiru 10dha. Kanaa fi kana gidduu ka jiru 10dha. Ishi kanaa fi kana gidduu ka jiru almost 10dha. Kanaaf jennaani 10 dabalee deema jechaadha. 10 yoo asirratti 10 yoo daballe inni itti aanu meeqa ta'a? 52 ta'a jechaadha. Inni itti aanu immoo meeqa ta'a? 62 ta'a jechuudha. 10 dabalaa deemna waan ta'eef isa kana akkasiin itti fufuu ni dandeenya jechuudha. Amma mee activity sanarraa hiika isaa haa kenninuuf maal jechuudha? Sequence jechuun maal jechuudha akka jedhu hiikatti kennina. Sequence is list of numbers or objects in the given rule. Kana jechuun maal jechuudha? Sequence jechuun tartiiba yookaas immoo tartiiba lakkoofsaa yookaan wantoota fedhe ta'uu danda'a. Tartiibaan yoo kenname gidduu isaaniitti hundaa'ee isa ittaanu barbaaduu yoo danda'ame sequenceedha jennaan jechuudha. Tartiibaan taa'eeti jira. Tartiiba sana irratti isa ittaanu barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Isa hafirratti hundoofne. Kanaaf it is a list of numbers or objects in the given rule jennee himuu ni dandeenya jechaadha. List of numbers in the given rule. Once you know that pattern or rule, it is possible to find the next term. Possible to find the next term. Ka jedhu san ni ilaallaa jechuudha. So karaa biraatiin sequence is a function whose domain is greater than or equal to the given integer m. Kana jechuun maal jechuudha? Sequence kan nuti jennuuni domainiin isaa greater than or equal to the given integer m. Usually m is 0 or 1 jennaani jechuudha. Kana jechuun irra guddaa yookaan walqixa duwwaa ta'uu danda'a yookaas immoo irra guddaa yookaan walqixa tokko ta'uu ni danda'a jechuudha domainiin isaanii. Kanaafuu isheen kan kuni inputii keenya jechaadha yookaan domainii keenya. Isheen kun immoo maal taati? Outputii yookaan functional value keenya. Functional value keenya immoo maal jennaani? Terms of a sequence jennaan jechaadha. Ishee kana as 1 yoo ta'u iddoo kun A1 ta'a. As immoo 2 yoo ta'u kun immoo A2 ta'a. As immoo 3 yoo ta'u kun immoo A3 ta'a. Iddoo kanatti 0 yoo taatu iddoo kanatti A0 taati. Kanaafuu isaan asii domainiidha. Isaan asii immoo maal jennaani? Rangeidha jenna. Range of a sequence jennaa jechuudha. So kana maal jennaa? Ishee kanaan functional value. Functional value functional value dha jechaadha. Isaan kuni outputidha. Functional value sometimes we can say terms of a sequence jennaa jechuudha. Terms of a sequence jennaa jechaadha. Ishee kanaan terms of a sequence functional value while domain is
most probably natural number jechuu ni dandeenya. It is range or functional value is terms of a sequence jenna jechaadha. This an is general term or n is terms of a sequence jenne dubbisuu ni dandeenya jechaadha. Isa kanaan akkatti kan nuu kennamu general termidha. Yoo bakka buufattan specifically bakka buufachuu ni dandeessu jechuudha. May example kana waliin laalla. List the first 5 terms of each of the following sequence whose general terms are given below where n is positive integer and draw its graph. Amma kan hojjechuudhaaf list the first 5 term nuun jedhe. First 5 domain keenya positive integer jedhee jira tokkorraa ka'a jechuudha. Kanaaf mee n tokko ta'e a1 jenna jechuudha. Iddoo kanatti a1 jenna. A1 jechuun immoo maalinni 2 times 1 plus 1 ta'a. 2 times 1 plus 1 2 dha 3 ta'a jechaadha. So first term 3 ta'a jechuudha. Second term immoo yoo ilaaltani a2 is equal to 2 times when n is 2 times 2 plus 1 ta'a. Formula keenya this is general formula. So afurii 5 ta'a jechuudha. Kuni 5 ta'a. Amma immoo a3 yoo barbaaddani a3 when n is 3 2 times 3 plus 1 ta'a. Kuni meeqa ta'a? 6 7 ta'a jechuudha. Asitti immoo a4 yoo jenne asitti a4 is equal to 2 times 4 plus 1 ta'a. Kun meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. A5 yoo barbaaddani a5 is equal to 2 times 5 plus 1 meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. Kuno the first 5 terms waan nuun jedhee fi first, second, third, fourth, fifth ishii kana first 5 termiin kunoo kanadha jechaadha. Graafii isaa kaasuudhaaf domain of a sequence is natural number jenneetti jira. Kanaafuu integer greater than or equal to m1 jennee fi most probably natural number ta'uu ni danda'a jechuudha. Graafii isaa kaasuudhaaf maal gootu? Teebilii kaafanna jechaadha dura. Mee inputiin kan keenya domainiin kan keenya n dha jennu, rangein keenya immoo an dha jenna jechaadha. an keenya immoo an rangein kan keenya an is equal to 2n plus 1 dha jechuudha. Meeshii kana teebilii haa kaafannu akkatti. Kana mee iddoo kanatti tokko haa jennu inputii waan ta'eef 2 haa jennu 3 haa jennu 4 haa jennu 5 haa jennu. Yoo inni tokko ta'e meeqa ta'a jennee jirra? Asitti 3 ta'a jennee jirra. 2 yoo ta'e immoo 5 ta'a jennee jirra. 3 yoo ta'e immoo 7 ta'a jennee jirra. 4 yoo ta'e immoo 9 ta'a jennee jirra. 5 yoo ta'e immoo 11 ta'a jennee jirra. Amma graafii kana kaasuudhaaf maal gootanii? Asitti ishii kana ni kaafanna. Graafii kana akkasiin kaasna. Ishii mee kana ishii kanaan maal jennaani? an dha kun range kan keenya waan ta'eef an dha. Domainiin kan keenya immoo ishii kanarra jirti n dha jechuudha. Amma isaan domainiin kanarra taa'anii kanaa gadi hin qabnu. Maaliif positive integer jedhee jira waan ta'eef isa kanaa oli jechaadha. Mee asitti meeqa barreeffannaa? Iddoo kanatti 1-5 barreeffannaa jechuudha. Tokko asirratti 2 iddoo kanatti 3 iddoo kanatti 4 iddoo kanatti bakka kanatti 5 lakkoofsota kana barreeffanna jechaadha. Asirratti immoo isaan kana barreeffanna. Xiqqaan asii meeqa qabna? 3 qabna jechaadha. Asitti iddoo kanatti 3 barreeffanna. Iddoo kanatti 5 barreeffanna. Iddoo kanatti 7 barreeffanna. Iddoo kanatti 8 barreeffanna. Iddoo kanatti 9 barreeffanna. 7 9dha. Asitti barreeffanna. Asitti 11 barreeffanna jechaadha. Isa kana mannaa barreeffattan maal gootanii? Yoo n tokko ta'e an 3 ta'a. Tokko yoo ta'u iddoo kanatti maal gootu? Ishii kanarratti asuma asirratti meeqa ta'a? Kunoota ishee kana taati jechaadha. Iddoo kanatti
kunoo ishee kana kaafanna jechuudha. Lama yoo ta'e immoo meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a. 5 ta'a. Asirratti ishee kana kaafanna jechuudha. 3 yoo ta'e meeqa ta'a? 7 ta'a. Ishee kanarratti 7 ta'a jechuudha. So iddoo kanatti akkattiin kaafanna. 4 yoo ta'e meeqa ta'a? 4 yoo ta'e 9 ta'a jechuudha. 4 9 faana ta'a jechuudha. Kun iddoo kana ishee kana akkasittiin kaafanna jechuudha. Asiin immoo 5 yoo ta'e meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha iddoo kana. Kunoo giraafiinsaa kana ta'a. Ishee kana akkasii wal quunnamsiisuu hin dandeenyu jechaadha. Ishee kana walitti qaxxallee akkas gochuu hin dandeenyu. Sababni isaa lakkoofsi kanaaf kana jidduu jiru inteejarii hin qabnu jechaadha gidduu kana. Kanaafuu iddoo kanarratti define hin ta'an jechuudha. Kan isaan define ta'anii kunoo ishee kanarratti 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 isaan kana qofa malee kana join gochuu hin dandeenyu jechaadha. Iddoo isaan itti wal quunnaman sana ishee kana mallattoo kana yoo keenye giraafiinsa akkas ta'a jechuudha. List the first 5 terms of each of the following sequence whose general terms are given below where n is positive integer. Ammallee kana list gochuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif ishee kana positive integer tokkorraa kaana jechaadha. Yoo list gootan akkamitti argattu? A1 is equal to jettu jechuudha. 2 1 over 2 the power of maal ta'a? N dha. Silaa N dha. N keenya tokko hir'isuu tokko taati. Kana jechuun 1 over 2 the power of 0 taati. Meeqa taati? 1 taati jechaadha kuni. Second term A2 is equal to as formula keenya keessa kana buufanna jechuudha. Kana jechuun maal inni? 1 over 2 the power of 2 minus 1 ta'a. Kun immoo 1 over 2 the power of 1 ta'a. Deebiin isaa 1 over 2 ta'a jechaadha. So third termiin A3 is equal to bakka n keenya 3 buusna jechuudha. 1 over 2 the power of 3 minus 1 ta'a. Kuni 1 over 2 the power of 2 ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? 1 over 4 ta'a jechaadha. Kun immoo A4 fourth term is equal to 1 over 2 general term keenya keessa buufna 4 minus 1 is equal to 1 over 2 the power of 3 ta'a. Kun meeqa ta'a? 1 over 80 ta'a jechaadha. Kun immoo A5 is equal to 1 over 2 the power of 5 minus 1. Kun jechuun 1 over 2 the power of 4 ta'a. 1 over 2 the power of 4 kun immoo 1 over 16 ta'a. Kanaafuu the first 5 term waan nuun jedheefi first term, second term, third term, fourth term, fifth term jechuudha. Kanaaf the first 5 termiin keenya 1 therefore first 5 termiin keenya meeqa ta'a jechuudha? 1 over 2 1 over 4 1 over 8 and 1 over 16 ta'a jechuudha. So ishee kana karaa kanaan ilaaluu ni dandeessanii. As maal jedhaa? Draw the graph of the following sequence jedha. Isa kana draw gochuudhaafi n is positive integer asirratti n keenya positive integer dha jechuudha. Yoo graafii isaa kaasuu barbaadan maal kaasuu qabdu? Teebilii fudhanname. Mee teebilii kana yoo kaasnu mee iddoo kanatti n haa jennuuni asitti immoo an is equal to 1 over n haa jennu. Ishee kana mee duroo haa godhannu teebilii. Teebilii ishee kana inputiin kan keenya doomeeniidha. Outputiin kan keenya yookaan immoo functional value keenya immoo range dha jechaadha. Mee sadan tokko haa kaafannu asumarra. Tokko, ishee lama, ishee sadii, ishee afur, ishee
shan amma jahaatti aga torbaatti deemuu ni dandeenya garuu kanarraa waa hin arganna waan ta'eef mee inpuutiin kan keenya natural numberii bakka buufanna jechaadha. Asitti tokkodha natural numberiin tokkorraa ka'a. Asitti lamadha, asitti sadiidha, asitti afurii, asii aga shaniiti jechuudha. Ishee kanarraan arganna. Negatiiva fayyadamuu hin dandeenyu positive intiijeriidha jechaadha kanatti fayyadamu. Asitti yoo inniin tokko ta'e 1/1 tokko ta'a jechuudha. Kunis iddoo kanatti tokko ta'a. Yoo lama ta'e immoo 1/2 ta'a. Yoo sadii ta'e 1/3 ta'a. Yoo afur ta'e 1/4 ta'a. Yoo shan ta'e asuma buufna 1/5 ta'a jechaadha. 1/5 ta'a. Giraafii kanaa kaasna jechuudha. Giraafii kanaa kaasuudhaaf asii ishii kana asiin akkas sararanna. Ishii kana immoo asiin akkatti ni sararanna. Kuni inni keenyadha. Inni kun immoo iddoo kanatti asitti inni keenya jechuudha. Amma lakkoofsi asirratti barreessinu gara kanatti bitaa gara mirgaatti lakkoofsi dabalaa deema jechuudha. Asii gara gubbaatti lakkoofsi dabalaa deema. Kanaafuu lakkoofsota inni kun iddoo kanatti kan nuti barreeffannu akkaataa dabala isaatiin jechuudha. Mee iddoo kanatti tokko haa jennuuni. Iddoo kanatti immoo lama haa jennuuni. Lama asitti sadii haa jennuuni. Asitti afur haa jennu. Asitti immoo shanaa barreeffannu. Shanaa barreeffannu. Asirratti immoo xiqqaarraa deemna jechaadha. Xiqqaan keenya asirraa 1/5dha. Mee bakka kanatti 1/5 jennu. 1/5 bakka kanatti immoo meeqa 1/4 jennu. 1/4 jennu. Bakka kanarratti immoo 1/3dha. Bakka kanarratti immoo 1/2. Mee bakka kanatti immoo tokko haa jennu. Jidduu tokkoo fi 0 gidduu jiru jechaadha. Kaasuun ni danda'ama. Amma yoo tokko ta'u tokko jedha. Yoo tokko ta'u tokko jechuun keenya asirraa ishii kan akkasittiin baana jechuudha. Kun iddoo kanatti bakka kanadha jechaadha. Asitti bakka kanadha. Yoo lama ta'u 1/2dha. So kana eessaa dhufna? So ishii kana as bakka kana ta'a jechaadha. Yoo sadii ta'u 1/3dha. Ishii kanadha jechuudha. Yoo afur ta'e 1/4dha. Kana ta'a jechuudha. Yoo shan ta'e immoo 1/5 ta'a jechuudha. Kuni giraafii isaati jechuudha. Akkatti jooyin gochuun hin danda'amu. Iddoo kanatti yoo isinitti mul'achuu baate kuni 1/5dha. Kuni 1/4dha. Kuni 1/3dha. Kuni 1/2dha. Kuni 1dha jechuudha. Ishee kana karaa kanaan giraafii isaa kaasuun ni danda'ama jechuudha. Kan isa kanaas kaasuudhaaf akkuma ammaa kana n jenna. Asitti immoo n jenna. Ishee kana inpuutii kan keenya doomeeniidha. Doomeeniin kan keenya maal jennee jirra? Natural numberiidha. Tokkorraa kaanee kenninaaf. Tokkorraa kaanee kenninaaf. Iddoo kanatti tokko haa ta'u. Iddoo kanatti immoo lama haa ta'u. Iddoo kanatti sadii haa ta'u. Iddoo kanatti afur haa ta'u. Aga afuritti aga shanitti deemuu dandeessan. Aga jahaatti deemuu dandeessan. Isin rakkisu jechuudha. Egaa kas ta'ee tokko yoo ta'ee negative the power of odd is negative 1 ta'a. Lama yoo ta'e negative the power of even tokko ta'a. Sadii yoo ta'e negative the power of odd negative 1 ta'a. Negative the power of even 1 ta'a. Afurii iddoo kanatti 5dha jechuudha. 5. Negative the power of odd negative ta'a jechaadha. Giraafii kanaa kaasuudhaaf maal gootu? Asii isheen kuni AN'dha. Inni kun immoo N'dha jechaadha. Asirratti kam qabna? Asii tokko qabna jechaadha. Asirraa tokko qabna. Asii doomeenii keenya waan ta'eef lamadha.
asitti 3dha. Asitti 4 akkasumatti inni itti fufa. Asitti reenjiin kan keenya inni guddaan isaa tokko asitti tokko inni xiqqaan immoo asitti negatiiva tokkodha jechaadha. Kanaaf yoo waanii ta'e negatiiv waaniidha. Waanii taanaan ishee asitti negatiiv waanii ta'a jechuudha. Negatiiv waanii bakka kana asitti immoo waaniidha. Ishee kana jechuudha. Yoo 2 ta'e waaniidha. 2 taanaan asirra ta'a. As ta'a jechuudha. 2 taanaan 3 taanaan negatiiv waaniidha. 3 taanaan negatiiv waaniidha. 4 taanaan waaniidha. 5 taanaan akkasumatti itti fufa oscillate godha jechaadha. Yoo evenii ta'e positive waaniidha. Yoo odd ta'e immoo negative waaniidha. Giraafii isaa akkasiin kaasuun hin danda'ama jechuudha. Mee gaaffii sadaffaa ilaallu. Boontu's uncle gave 113 Ethiopian birr to her in January. In the next month, meeqa kenniteef jechaa jira. Boontu's uncle gave ji'a isa jalqabaa kana qarshii 130 jechaa jira. Qarshii meeqadha? 130. Ji'a lammaffaa irratti 208 210 210dha. Ji'a sadaffaa irratti 290dha. Amma akkasumatti yoo deeme Ilamanni kun garaagarummaa birrii meeqaan dabalaa fi deema ji'a ji'aanii birrii 80 jechaadha. Kanarratti 80 yoo daane garaagarummaan kanaaf kanaa 80. Kanarratti 80 yoo daane isa kan arganna jecha 210 kan arganna. 210 irratti immoo 80 yoo daane 290 arganna jechaadha. 290 irratti 80 yoo daane 370 ta'a jechaadha. Kun iddoo kanatti 370 ta'a. 370 irratti immoo 80 yoo daane meeqa ta'a? 450 ta'a jechaadha. 450 ta'a. 450 irratti 80 yoo daane 530 ta'a jechaadha. 530 ta'a. 530 irratti 80 yoo daane 610 ta'a jechaadha. 610. Kanaafu meeqa jechuun nuun jechaa jira. How much money will she have in the 4th, 5th, 6th and 7th? Amma kuni faristii yoo jenne kanaan faristiidha yoo jenne isa kanaan immoo second monthidha yoo jenne isa kanaani third monthidha yoo jenne isa kanaani fourth monthidha yoo jenne isa kanaani fifth monthidha yoo jenne isa kanaani sixth monthidha yoo jenne isa kanaani seventh monthidha jechuudha. Kanaafu ji'a arfaffaa irratti qarshii meeqa qabdi jechuudha? Ji'a arfaffaa irratti qarshii 370 jechuudha. 370 ta'a. Ji'a arfaffaadha. Ji'a shanaffaa irratti 450dha. Kana irratti meeqa? 450. Ji'a ja'affaa irratti immoo 530. 530. Torbaffaa irratti meeqa ta'a jechuudha? Torbaffaa irratti 610 ta'a jechuudha. 610. Kanaafu qarshii amma kana agartanii asirratti maal hubattu? Yoo inni jalqabaa isinii kenname, inni lammaffaa isinii kenname haala wal fakkaataan itti fufaa ta'ee isa itti aanu barbaaduudhaaf isa darbe irratti isa wal fakkaatu san hir'ataa isaa wal fakkaatu san irratti daballee. Fakkeenyaaf garaagarummaan kanaaf kana gidduu jiru 80 jechaadha. Ishiin kun beeknaani isa lammaffaa kana 80 irratti kanarratti daane kan arganna jechaadha. Kanarratti immoo 80 daane kan arganna jechuudha. Kanaafu sequence kan nuti jenneeni yoo jalqabaa isa lammaffaa isa sadaffaa beekne garaagarummaan isa tokkoffaa fi isa lammaffaa meeqa? Isa lammaffaa fi isa sadaffaa meeqa jennee isa ittaanu barbaaduu ni dandeenya jechaadha. Ka barbaanne ka ittaanu akkasiin barbaaduu ni dandeenya. Kanaafi sequence kan nuti jenneen jechuudha. Fibonacci and Mulatu sequence. Activity kana mee waliin laalla. Two squares with side lengths of 1 are arranged side by side. The rectangle made has a vertical length of 1 and horizontal length of 2. Place a square with a side
length of 2 next to it. Then the rectangle made has vertical length is 3, horizontal length is 2. After this, arrange a square with side length of 3, a square with length of 5, and a square with length of 8 to make a large rectangle. Based on this figure, answer the following questions. What is the sum of the area of all the inner squares? What is the area of the outer rectangle? What is the relationship between your answer in part A and B? Amma waa'een kuni maal haasa'aa jira? Iskuweerota jedhu mi'a asirratti waliin kan ilaallu ta'a. Amma maal jedhaa? Iskuweerii tokko jedha. Iskuweeriin kuni iskuweerii leengiziin isaa tokko ta'ee jedha tokko tokko. Kun amma leengiziin isaa tokko mee iskuweeriidhaa ta'u leengiziin kana tokko. Kun tokko taanaani kunis tokkodha kunis tokkodha. Side by side waan nuun jedheefi mee ishii kanasi asii kaanee agaddoo kanaatti kunis iskuweerii tokko haa jennu. Iskuweeriidha leengiziin isaa tokkodha kunis. Asii ka'ee aga asiitti lamadha. Inni kun immoo reektaangilii iskuweerii abbaa lamaa asirratti kaasaa jechaa jira. Kunoo ishee kanarratti iskuweerii abbaa lamaa kanarratti kaafna jechuudha. Meeqa saayidiin isaa lama kan ta'e kaasna jechaadha. Kun ishiin kun asii ka'ee agasiitti lamadha. Asii tokkodha. Asii tokkodha. Ishiin kun immoo lamadha jechaadha. Kun saayidiin kun lamadha. So asii kun lamadha. Kunis lamadha. Kunis lamadha. Asii immoo yoo ilaaltanii asii ka'ee agasiitti lamadha. Asii ka'ee agasiitti tokkodha. Sadii kaasaa jedha. Iskuweerii saayidiin isaa sadii ta'e kaasaa jedha. Kunoo ishii kanadha. Kunoo akkasiin kaasnaa jechuudha. Kuni iskuweerii saayidiin isaa sadii ta'edha jechaadha. Kuni meeqa asii ka'ee agasii sadiidha jechaadha. Kuni sadii, kun asiin sadii, kun asiin sadii, kunis sadiidha jechaadha. Amma immoo maal jechaa jira? Asii ka'ee agasii lamadha jechaa jira. Asii ka'ee agasii sadii. Kanaafuu iskuweerii abbaa shanii. Abbaa shanii asirratti kaasaa jechaa jira. Kunooti leengiziin isaa 5 kan ta'e asirratti kaafna jechuudha. Asirratti leengiziin isaa abbaa 5 ta'e ni kaasna jechuudha. Kun akkasiin kaasna. Kuni meeqa jechuudha? 5 jechuudha. Kunis 5. Asii ka'ee agasii 5dha. Asii ka'ee agasii 5 kun 5 jechaadha. Amma immoo asii ka'ee agasii 3dha jennee jirra. Asii ka'ee agasii 5 jennee jirra. Asii ka'ee hundi isaa yoo walii galli meeqa jechaadha? 8. So abbaa 8 kaasna jechaadha. Iskuweerii dheerinni isaa 8 ta'e 8 kun akkattiin kaasna jechaadha. Kunooti kuni meeqa jechaadha? 8 jechaadha. 8dha. Eeriyaa meeqa qabna? Amma ishiin kuni meeshee kana meeqa jennu? Eeriyaa iskuweer 1dha. Eeriyaa 1dha. Asitti eeriyaa 2dha. Asitti immoo eeriyaa 3dha. Ishii kanatti immoo A4dha. Iskuweerota jechuudha. Inni kun immoo A5dha. Ishii kun immoo A6dha jechaadha. Kunooti. Amma maal jedhaa? Irratti maal nu gaafate? Area of inner square jedha. Total area of inner square jedha. Yookaan the sum of area of all inner square. Kanaafuu ida'ama isaa jechuudha. Ida'amni sun maal akkamiin argina? Area of inner squares. Inner square. Square total area is equal to maal jennaani? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 jenna jechuudha. Ishee kana A6dha. Amma asitti hojjettan maal argattu? So A total inner jechuudha is equal to akkuma kana jennee asittan sinii barreessaa A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus
A6 ishee keessaati iskuweerota keessa jiran eeriyaa isaanii ida'ama isaaniitiin nu gaafate jechuudha. Wal qixa ta'a. A1 eeriyaan kanaa ishiin kun tokko ta'a jechaadha. Tokko ta'a. Ida'u kan kanaa immoo tokko kunis eeriyaatuun tokkodha. Ida'u kan isa sadaffaa afur ta'a. Kan isa sadaffaa afur ta'a. Ida'u kan isa arfaffaa 9 ta'a. Ida'u kan isa kun arfaffaadha 9 kan isa shanaffaa 25 ta'a. 25 ta'a. Ida'u kan isa ja'affaa 64 ta'a jechaadha. 64. Kana yoo walitti ilaalu meeqa ta'a? Kuni 2dha. 2 6 fi 9 15 fi 25 immoo 40 fi 64 400 ta'a jechaadha. Kuni 400. Inni kun maal nu agarsiisa? Area of total area of inner square nu agarsiisa jechaadha. Baarrattu maal nu gaafata? Baan maal jedha? What is the area of outer rectangle? Outer rectangle jennuuni asii ka'ee agasiitti 13dha. Asii ka'ee agasiitti 8dha. Kana jechuun rectangle meeqatu jira jechaadha? Area rectangle kuni kanatu jira jechaadha. Asiin akkasitti jira rectangle kanatu jira jechaadha. Rectangle kan asii kun meeqa? 13dha. Inni kun immoo meeqa? 8dha. So area of rectangle is equal to base times height. Kanaafuu 13 baay'isuu 8 jechaadha. Kanaan unit square jechuu dandeessan iddoo kanatti. Unit yoo ta'e ishii kana maal jettuuni? Kana lamaa yoo waliin baay'ifne meeqa arganna? 104 unit square ta'a jechaadha. Eesh. Elegritani area inni keessa square total area of inner square is the same as total area of outer rectangle ta'a jechuudha. Inni kuni caarra ka jiru. What is the relationship between your answer to part A? So walitti dhufeenyi isaanii maali jedhee nu gaafata? Area of inner square. Kanaafuu caarratti ka jiru area of inner square inner square is the same as square is equal to area of outer rectangle. Outer rectangle ta'a jechaadha. Isa kana asirraa ilaaluun ni danda'ama. Kunoottis inni kunii fi inni kun wal qixa waan ta'eef isa kana asirratti ilaalla jechuudha. Mee amma immoo Fibonacci sequence kuni amma activity sana keessatti maal inni ka jedhu ishii kana waliin ilaalla. Fibonacci sequence is a sequence whose first two terms is 1 and the next term is the sum of the previous two terms. Kana jechuun maal inni? Fibonacci kan nuti jennuuni first two termin F1 meeqa nuu kenname jechuudha. 0 irraa ka'uu ni dandeessanii, 1 irraa ka'uus ni dandeessani. F1 meeqadha? 1 jedhee nuu kennee jira. F2 meeqa jedheetu nuu kennee jira? 1 jedhee jira jechaadha. F1 if F2 kun yoo nuu kenname isa ittaanu baruudhaaf maal gootu? F3 yoo barbaaddanii ishii kana lamaan walitti daatu jechaadha. Meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. F4 yoo barbaaddan immoo maal gootu? F2 fi F3 walitti daatu 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu F5 immoo yoo barbaaddan maal ta'a? F5 jechuun F4 plus F3 ta'a jechuudha. Meeqa ta'e? F4 4dha, F3 2dha, walitti meeqa ta'a jechuudha? 3 ida'u 2 ta'a. Meeqa? 5 ta'a jechaadha. So kanaafuu Fibonacci sequence keessatti maal gootanii? First termin nuu kennama, F1 nuu kennama, F2 nuu kennama, F3 ishii kan argachuudhaaf ishii kana lamaan walitti daana jechaadha. Asitti F3, asitti immoo F4, asitti immoo F5 akkasumaan itti fufa jechaadha. F1 1dha,
F2 immoo 1dha. F3 argachuuf kana lamaan walitti daatanii meeqa ta'e 2 ta'e. F4 argachuudhaaf 4th termii jechuudha 3 ta'a. F5 argachuudhaaf kana lamaan walitti daatanii 5 ta'a. Akkasumatti itti fuftu jechaadha. F6 jechuun 8 jechuudha. F7 jechuun immoo akkasumaan itti fufna jechaadha. So Fibonacci sequence kan nuti jennuuni asumarra itti fufuu ni dandeessan jechaadha. So mee example kana waliin ilaalla. Example kun maal jedha? Find 10th term of Fibonacci sequence jedha. 10th ila yoo 0 irraa kaatanii F nootiin keessan first term ta'a jechaadha. Kanaaf asirraa mee tokkorraa naa ka'u. Tokkorraa ka'een hojjedha jechaadha. Amma first termiin kan kiyya meeqa naa kenneeti jira? 1 jedheera. Ishiin kun first few termiin naa kennamti jechaadha. Kana first termiidha, kun second termiidha jechaadha. Third termii argachuudhaaf lamaan walitti da'a 2 ta'a. Kanaafi kana walitti da'a. Fourth termii argachuudhaaf kanaaf kana walitti da'a. Meeqa? 3 ta'a. Fifth termii argachuuf 5 ta'a. Sixth termii argachuuf 8dha. Achiin 13dha. Achiin 21dha. Achiin 34dha. Kanaafuu kuni first termiidha, second termiidha, third termiidha, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term, eighth term, ninth term, 10th termii meeqa ta'a jechuudha? 55 ta'a jechuudha. Therefore 10th term of Fibonacci sequence is 55 jenne inni kurnaffaarra jiru 55. Akkasumatti itti fufa jechuudha. Otoo 11ffaa sin gaafate 89 ta'a jechuudha. Akkasumaan isa ittaanu argachuuf isa darbe sana kan ittaanan san lamaan walitti da'anii amma fakkeenyaaf isa iddoo kanaa argachuudhaaf maal gootanii? Isa iddoo kana argachuudhaaf kanaaf kana walitti daatu meeqa? 89 ta'a jechuudha. Isa ittaanu immoo barbaaduuf kana lamaan walitti daatu jechaadha. Meeqa ta'a? 14 tokkoon qaba. 14,444 ta'a jechaadha. Isa ittaanus argachuudhaaf maal gootu? Kana lamaan walitti daatu jechuudha. Meeqa ta'a? 13 tokkoon qaba. 12 13 tokkoon qaba. Meeqa? 2 ta'a jechuudha. 233. Akkasumatti itti fufa jechaadha. Isaan kun lakkoofsonni akkatti barreeffaman kun maal jennaani? Fibonacci sequence dha jennaani jechuudha. So first term is 1, second term is 1, next term is the sum of the two terms that comes before it jechuudha. Kanaafu ila kan itti dhiyoo jirudha. Fakkeenyaaf kana barbaaduuf kanaaf kana walitti daana jechaadha. Kan immoo argachuuf yookaan fourth term argachuuf third term fi second termiidha jechaadha. Ishii kana barbaaduudhaaf kun meeqaffaarra jira jennee ilaalla jechaadha. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa. Kanaafuu isa shanaffaa barbaaduuf isa arfaffaaf isa sadaffaa walitti daana jechaadha. Isa ja'affaa barbaaduuf immoo isa shanaffaaf isa arfaffaa walitti daana jechaadha. Isa torbaffaa barbaaduudhaaf isa ja'affaaf isa shanaffaa. Saddeettaffaa barbaaduuf torbaffaaf ja'affaa. Akkasii walitti da'a deemna jechuudha. Mee amma immoo mulaatu sequence ilaallu. Garaagarummaan Fibonacci fi mulaatu maalii ka jedhu adda sirriitti baafattu? Mulaatu kan nuti jennuuni first termii 4dha, second termiin immoo 1 yoo ta'edha jechaadha. Kanaafu first termii meeqadha jechuudha mulaatu irratti? First term m dhaan bakka buufanna. M1 is 4, M2 is 1, then M3 barbaaduudhaaf maal gootu? M3 argachuuf kana lamaan walitti daatu jechaadha. 5 ta'a jechaadha. M4 barbaaduudhaaf M4 M3 fi M2 walitti da'ama jechaadha. 6 ta'a jechaadha. M5 barbaaduudhaaf M4 fi M3 walitti da'ama. Meeqa ta'a? 11 jedha. So garaagarummaan Fibonacci fi mulaatu first termii qofa jechaadha. First termiin mulaatuudhaaf 4dha. First termiin Fibonacciidhaaf immoo 1dha jechaadha. So ishuma kanadha jechuudha. Amma example kana otoo ilaaltanii find 12 term of mulaatu sequence jedha.
Amma 12 term of mulatu sequence. What is first term of mulatu sequence? Meeqa? Afur jechaadha. Second term 1 dha. Kuni lama yeroo hundaayyuu nuu kennama jechaadha. Isa taanu immoo isaan kanaan duuba jiran lamaan walitti hidhuudhaan kan argannu ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf inni sadaffaani meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Afur hidhuu tokko 5 ta'a. Inni arfaffaani 6 ta'a. Inni shanaffaani 11 ta'a. Inni 11 irraan asiin yoo itti daatan 17 ta'a. 11. Asitti immoo kana lamaa yoo walitti daatanii 28 ta'a. Asiin immoo kana lamaa yoo walitti daatanii 45 ta'a. 45 ta'a. 45. Asiin kana lamaa yoo walitti daatanii 8 fi 5 meeqadha? 13 dha. Tokko qabna 73 ta'a jechaadha. 73. Asitti immoo kana lamaa yoo walitti daatanii 8 ta'a. 11 ta'a jechaadha. 111 ta'a. Asitti immoo kanaa fi kana walitti daana jechaadha. Settaan baruu meeqa ta'e? 11. 3 fi 8 11 dha. Asitti 8 fi 1 9 ta'a. 1 taati jechaadha. 191 ta'a. Asitti immoo yoo idaanu meeqa ta'e? 9 ta'e. Kunii fi kun 0 dha. Ishi asitti meeqa ta'e jechuudha? 2 3 ta'a jechaadha. So mee illakkaawwan. Kuni first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term, eighth term, ninth term, 10th term, 11th term, 12th term jechuudha. Kanaaf maal jenna? Therefore 12 term of mulatu, 12th term of mulatu sequence is meeqa jenna? 300 fi 309 jenna jechaadha. 309 12 term of mulatu sequence jenna jechaadha. Asirraa note jettanii first yoo jettanii ishee kan iddoo kanatti 0 jenne yookaan fakkeenyaaf 0 yoo jenne first term jenna jechaadha. Waan irratti immoo second term jenna jechaadha. So isaan kana akkasumaan ilaalle 11 irratti kan arganna jechaadha. Yoo akkasittiin deemtan asii tokko irraa kaanaan 12 dhuma irratti argattu. Asii immoo 0 yoo jettanii first term jettu. Second term 0 is first term. Then 1 is second term. 2 is third term. 3 is fourth term. 4 is fifth term. 6 is and so on. Akkasiin itti fuftanii asirratti 12 argattu jechuudha. So 12 term of mulatu sequence is 309 ta'a jechuudha. What is the application of Fibonacci sequence ka jedhutti deemna amma. Maaliif faayidaan isaa maalinni? Maaliif kana barannee ka jedhu lakkoofsonni kun maal bakka bu'uu ka jedhu ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaani to determine the birth rate of rabbit. Kana jechuun akkaataa wal hormaata illeessaa kan ittiin beeknudha jechaadha. With some exception. Exceptionin isaa maalinni Fibonacci consider the growth of idealized or biologically unrealistic rabbit population, assuming that a newly born breeding pair of rabbits are put in a field. Each breeding pairs mate at the age of 1 month, and at the end of their second month, they always produce another pair of rabbits. The rabbit never die, but continue breeding forever. So, kana jechuun akkaataa wal hormaata isaanii ittuma fufaa jedha. Kun immoo haala bioloojii keessatti baranneen wal dhiita waan ta'eef exceptionii kana ni fudhanna jechuudha. Maaliif wanti lubbuu qabu almost akka du'u ni beekama. Akkaataa inni itti wal horu kanarratti immoo assumptionii nuti fudhannu asirratti wal hormaanni isaanii ittuma fufa jennee fudhanna jechaadha. Yeroo sana lakkoofsi isaan uumanii amma fakkeenyaaf asirratti maal ta'am peerii jira jechaadha. Peerii raabitii lamatu jira. Peerii raabitii lama yoo jiraate kun ji'a tokkoffaadha, kun ji'a lammaffaadha. Ji'a sadaffaarra yoo guutu ji'a lamaan booda dabilii taati jechaadha. Asirratti tokko lama yoo jenne kuni 2 taati jechaadha. Asuma isa sadaffaa ji'a sadaffaa 2 jira. Peerii 2 jechuun 4tu jira jechuudha. Ji'a arfaffaarratti immoo meeqatu jira jechaadha? 3 peerii
raabit peerii sadii jechuun ja'atu jira jechuudha. Ji'a shanaffaa irratti immoo 5 illeessota 10 jechuudha. Peeriin isaanii 5 jechuun 10dha. Achiin 8, achiin immoo 13, achiin immoo 21 akkasiin dabilii ta'aa deemu jecha. Dabilii isaan darban sana ida'ata ni deemu. Amma asirratti yoo ilaaltanii fakkeenyaaf ishii kana peerii raabitii kana meeqatu jira? As tokkotu jira jechaadha. Peerii tokkodha jechaadha iddoo kanarratti. Peerii tokkodha kunooti peerii tokko kunis peerii tokkodha. Iddoo kanatti tokko. Asii tokko jennee lama jennee otoo lakkoofne ishiin kun ji'a lammaffaa guutteetti. Ishiin kun immoo hin guunne waan ta'eef ofuma ishiitii kunooti ofii ishiitii as ni dhufti. Kan biraa saaraan iddoo kanatti hin dhufa jechaadha. Meeqa qabna? 2 qabna jechaadha. Asirratti immoo yoo deemtanii tokko jettanii 2 jettanii 3 jettanii yoo deemtanii arfaffaa irratti ishiin kun isumatti deebiti. Amma ishiin kun ji'a 2 guutteeti jirti. Ji'a 2 guutteeti jirti. Ishiin kun kunooti dabilii taateeti jirti. Asitti ishiin kun immoo hin geenye as dhufti jechaadha. Hin geenye kunoo ishee kana dabilii taateeti jirti. Iddoo sanatti ji'a hin guunne waan taateef asitti dhufti jechaadha. Kun dabilii meeqa ta'e jechaadha? 1, 2, 3tu jira jechaadha. Amma ji'a arfaffaa irratti next ishiin kun ofumshiitii hin dhufti. Ishiin kunis ofii ishiitii ni dhufti jechaadha. Maaliif ji'a hin guunne waan ta'eef dabilii ta'uu fi isaaniitti achi gadi bu'u jechaadha. Asitti tokko niw hin taati. Asitti kunoo niw ishee kana niw haaraan hin uumamti. Asitti immoo yoo ilaaltanii kuni ji'a tokkoffaa ji'a lammaffaa ishee guuttee jirti. Ofii ishiitii kunooti. Asitti immoo kabiraas dabilii ni guutti. Meeqatu jira? 1, 2, 3, 4, 5tu jira jechaadha. Kunoo ida'ama isaatii jechaadha. Ishee kana asitti kanaaf kana walitti da'amee kana ta'e, kanaaf kana walitti da'amee kana ta'e, inni itti aanu immoo kanaaf kana walitti da'amee peerii 8 ta'a jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Kabiraa immoo biqiloota daraaraa yookaan abaaboo baasan maaltu walitti fida ka jennuun kunoo isa kana ilaala. White koolaa liilii ka jennuun kuni inni waaniidha. Tokkorraa kan qabanii jechuudha. Ishiin kun immoo abaaboo 2 kan qabanii. Ishiin kun immoo 3 kan qabanidha. Kana immoo yoo fudhattan 5 kan qabanii. Kana immoo 8 kan qabanidha. Kun immoo 13 kan qabanidha. Asirra immoo yoo ilaaltan kuni 21 yoo lakkooftan kana daraaraa akkana fakkaatu kan yookaan abaaboo akkana fakkaatu kana yoo ilaaltanii 21 qaba jechuudha. Kana immoo yoo lakkooftan tokkoonsaa 34 qaba jechuudha. Isa kanas ilaala. Kana immoo ilaala. Kun amma biqiloonni guyyaadhuma tokkoon biqiloonni daraaraa baasanii hin banatan isteeppii qaba jechuudha. Isteeppiin isaan ittiin banatan. Isteeppiin kana keessa maalinni tokko ilaala asitti squareedha ishiin kun. As keessa squareedha. Kunis squareedha. Squaree yuunitiin isaanii tokko ta'e kunooti isa kanadha. Isa kana kan yuunitiin isaa tokko ta'e squareedha kunis jechaadha. Asii ka'ee agasii 2 waan ta'eef squaree 2 kaasne asitti. Asitti immoo squaree 3, asitti immoo squaree 5, asitti immoo squaree 8ti. Kanaaf steeppiin akkasumatti guddataa deema. Maaliif area of inner square is the same as area of outer rectangle jennee agarreerra activity san irratti waan ta'eef isaan ittaanan sun ka'uudhaaf isaan darban sana 2 walitti da'ameeti jechaadha. Karaadhuma kanaan steeppiidhaan banatu jechaadha daraaraa isaanii. Kanaaf kunis Fibonacci sequenceedha form godha jechuudha. Kan biraa shell spirals ka jennuun ishee kana otoo ilaaltanii inni kunis karaa kanaan fakkaateet ka'a jechuudha. Inni itti aanu recursive sequenceedha. Recursive sequence kan nuti jennuun a sequence that relates to the general term an of a sequence with one or more terms that comes before it. Jechuun using the previous terms again and again jechuudha. Kana jechuun termoota itti fufanii jiran barbaaduudhaaf termoota darban sana 2 ta'u yookaan tokkos haa ta'u fayyadamne isa itti aanu yoo barbaanne recursive jechuudha. Recursive sequence jennaani jechaadha. Amma isa kana keessatti Fibonacci and the Mulatto sequence are best examples of recursive. Maaliif Fibonacci keessatti first termin tokko, second termin tokko,
Sardi termii argachuuf faristiif sakandii walitti da'an. Foorzi termii argachuuf sardii fi sakandii walitti da'an. Isaan kun kanaafu isa ittaanu argachuudhaaf isa darbe fayyadamna waan ta'eef kanaaf recursive sequence jennaani jechuudha. So past national exam questions gaaffiin akkanaa dhufuu ni danda'a jechaadha. Maal jedhaa? If A1 is negative 2, A2 is 3, then AN is equal to and AN is equal to 2 AN minus 1 plus AN minus 1, then find A6 jedha. Amma kana barbaaduudhaaf maal goona? Mee waliin ni barbaanna solution. Amma asitti A1 nuu kennameetira. A1 beekna, A2 beekna. Kan itti aanu A3 barbaanna jechaadha. A3 is equal to formula keenya keessa buufna jechaadha. 2 times A3 minus 2 plus A3 minus 1. Kana jechuun maal jechuudha? 2 times A1 plus A2 ta'a jechaadha. Kanaafu A1 qabna. 2 A1 is negative 2. Negative 2 plus A2 is 3. Kunoo ishee kana. Kanaafu meeqa ta'a? Negative 4 plus 3. Isheen kun meeqa taati? Negative 1 ta'a jechaadha. Sardi termii kan gaafate 6 termii. 6 termii kallattumaan argachuu hin dandeenyu. Maaliif A3 qabaachuu qaba, A4 qabaachuu qaba, A5 qabaachuu qaba jechaadha. Asitti yoo ilaaltan immoo A4 yoo ta'u ilaaltanii A4 is equal to 2 times formula keenya keessa A4 minus 2 plus A4 minus 1 dha jechaadha. Formula ishee kana keessa buufsuna jechuudha. Formula kanadha jechaadha. Formula kana. So inni kun maal arganna? 2A2 plus A3 ta'a jechaadha. Isheen kun minus 1 dha. A2 jechuun 2 meeqa arganne? A2 nuu kenname 3 nuu kenname jira. Plus A3 immoo negative 1 dha jechaadha. Negative 1. Kanaafuu meeqa jechuudha? 6 hir'isuu tokkooti. Meeqa arganne? 5 arganne jechaadha. Otoon A2 fi A3 qabaachuu baadhee A4 argachuu hin danda'u. So termii darbe fayyadama termii itti aanu argannaa jechuudha. As yoo dhuftanii infinite amma A5 dha jechaadha. A5 is equal to 2 times A5 minus 2 plus A5 minus 1 jenna jechuudha. Kun immoo 2A3 plus A4 ta'a jechaadha. Kun immoo 2 sardi termii meeqa qabna? Negative 1 qabna. Negative 1 plus fourth termii meeqa qabna? 5 qabna jechaadha. 5 qabna. Kanaaf meeqa arganne jechuudha? Negative 2 plus 5 arganne meeqa jechuudha? 3 qabna jechaadha. A5 3 dha jechuudha kan nuti qabnu. The last A6 ishee nu gaafate san jechuudha. A6 is equal to 2 times A6 minus 2 plus A6 minus 1 jenna jechaadha. Kun meeqa ta'a? 2A4 plus A5 jennaani jechaadha. Amma kana lamaan qabna waan ta'eef kan argachuu ni dandeenya. Using the previous terms again and again. Dabarree fayyadamuudha jechaadha yeroo nu barbaachisetti. Kanaaf 2A4 meeqa qabna? A4 kunooti A4 5 jechaadha. A4 5 dha. A4 5 dha. Ida'u A5 immoo 3 qabna jechaadha. 3 qabna. Kun meeqa ta'a? 10 ida'u 3 13 ta'a jechaadha. Therefore kan nu gaafate 6 termii nu gaafate waan ta'eef 6 termii meeqa ta'a jechuudha? 13 jenna jechuudha. Karuma kanaatiin isinis karaa biraa yaaluun ni danda'ama jechuudha. Waan akkana termii darbe fayyadama termii isa dhufu argachuudhaaf isa fuuldura jiru kan isa darbe sana fayyadamaa kan argannu kuni maal jennaani? Recursive
using the previous terms again and again jechuu keenya. Summary. Sequence is a list of objects in the game. As we have seen, sequence is a list of objects. It can be numbers, it can be a name of a country, it can be a name of a place, it can be numbers, it can be whatever it is. But in the given rule, just by following that rule, it is possible to find the next term. Fibonacci and the mulatto sequence is good example of recursive sequence. Means to find the next term, we use the previous two terms. In case of Fibonacci, first term is 1, second term is again 1, and third term is the sum of the previous two terms. Mulatto is also the same. First term is 4, second term is 1, next term is the sum of the previous two terms. Thank you for your attention. Please subscribe, copy link this video kana inni taanu parti lammaffaa irratti waa'ee arithmetic sequence fi geometric sequence kan barannu ta'a. Ammasitti video kana like share gochuudhaan nu bira akka dhaabbattanis nin jenna. Galatooma.